qabsaa'otaati maqaa jedhu nama tokko gandatti hidhatanii basaastan immoo gadaan keessa jira dhume waa sindaata waliin arge gaafa nama tokko irratti harkaanfii fudhanne warri kaan deebi'an akka kana naa ilaala. Maatii qabsaa'otaati siijii wannabe jaalolee fuule. Maatii qabsaa'otaati maqaa jedhu nama tokko gandatti hidhatanii basaastan immoo gadaan keessa jira dhume waa sindaata waliin arge gaafa nama tokko irratti harkaanfii fudhanne warri kaan deebi'an akka kana naa ilaala. Maatii qabsaa'otaati siijii wannabe jaalolee fuule. Jechuun maatii qabsaa'otaati maatii milishaa jedhama keessaa duuban wantoota jechuun jaarolee gaaddisi tokko yoo ta'u yookiin wal fuudhan yookiin wal fuudhan kan maaliif akkasumaani waan dhibii dhala. Kanaafuu yoo wal fuudhan isheen waggaas yoo waliin fuudhin nuungaa dhageessanii maaliif dhimma beeraa irratti wal'an dhimma maalii irratti wal'an dhimma qaloo irratti wal'an dhimma maalii irratti wal'an wal machoomee wal ta'an nada dhugaa qulqullittii bal'ittii nutti himaa nuti waan marsan kaan hin feene. Rigalee asii dhimma maalii irratti wal'an qaloo irratti wal'an maal barbaad dhimma siyaasaa yakka bira kan ittiin ajjeefamu kan ittiin dhaanan dhiira waan akkasii nama qaayyootu nu biratti hin jiru beekadha. Rigalee dogoggoraan waan akkasii hojjettanii namni tokko osoo qorannoo ga'anii godhanii waraana keenyaan dhaaname waraana keenyaan hidhame qoratamee dubbii sun bira geenyaan tarkaanfiin sirratti fudhatamu tarkaanfii jajjabaadha dura qabaata. Kanaafuu yoo wal dhabde dhugaa irratti wal dhabdee wali madda. Maaliif namni kun hunda qabalatti qolis ilmaansaa dargaggoo baay'ee qabalatti qolis bal'itti dhugaa qulqulluu himatu. Kan qona jalaa dhugaan eegoo keessa fudhatu dhugaa qulqulluutti himatu. Kanaaf dhimmoota garaagaraa keessumaa badii garaagaraa fudhatanii itti fiiginaa jaarolee kana jaarolee isin immoo adaraas ni jedhu. Maaliif kun sirna bulchiinsaa kan Oromoo kan kabaja qabu sana gargaaruuf deemaa jirra wal argina waan ta'eef. Eegalee kanaaf dubbii kanallee akkasitti nuuf qabadha. Dubbii kanallees akkasitti nuuf qabadha. Warreen Agamma waraana caasaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti hin ijaaramin manni waraana bilisummaa Oromoo keessatti hin ijaaramin bittan yeroo isin itti ijaaramtanii caatii irraa hambistee yeroo dirasaadhaatti bittu haqa. Adeessa caatii waggaa meeqa bitte waan tokko hin jaraarrannee caatii baalan baafne waan tokko illee gaanfallee hin baafne sima qabeessaa jira amma immoo rasaasa bitte bilisummaa bitti keessumatti kan tokko dhagaa jirtu yeroo dhageessa. Yeroo kun yeroo murteessaa seenaa dabalu. Yeroo murteessaa yeroo caasaa keessa jira caasaa keessa galtee hojjechuu qabdu hojii qabdu yeroo murteessaa wal ijaaraa walitti dhiyaata waraana bilisummaa Oromoo dubbisaati waan ta'u malu waliin harka wal qabullee waan raafamaa jiru akka inni barbaadu osoo hin taane akka Oromoo mijatutti dubbisnaa jechuudha. Waliigalee agas nuun qabatanii agas nu ajjeesanii agas dhiiga keenya lolaasanii akka barbaadetti yoo kufe borka'uu danda'a akka barbaadutti kufe dhageessanii akka Oromoo dura jirutti kufe kanaaf jabaattanii wantoota dhufaa jiranii haalamaan dhufeemu haalalessaan dhufeemu sanaaf osoo jiru deemadii aga xumura galma keenyaa aga finfinnee fi tokkummaa bareedaa fuula ifaa akka waliin deemnu hin abdadhaa. Kanaaf iddoo galatoomaa jireenya jechuun gaaffii qabaachuu dandeessan tarii amala qabeessa jiru dandeessuu dandeessan gaaffii namoonni qabu gaafachuu dandeessu. Namoonni qabdan nagaafachuu dandeessu keessumatti waa'ee qabsoo kanaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo naannoo wayyaa mootummaa ilaalaan jalaa kan nagaafachuu dandeessu. Ummata Oromoo gadaan bilisummaa fi guddoo galatoomaa wayyoomaa ulfaadha. Baafannee eebbifamaa nagaan galaa. Esa, esa,
Aanaa godina Gujii ba'aa aanaa Liban ganda Adaadii godina Gujii ba'aa aanaa Goorodoolaa ganda Adaadii akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni uummata barsiisuu fi miira uummataa tokkummaa inni qabu kana fakkaataa jechuudha. Gandi kun ganda Adaadii jala jira jechuudha. Godina Gujii ba'aa aanaa Goorodoolaati jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gadaanicha barsinee qurxummii balleessina jedhanii osoo isaan dhaadatanii uummanni Oromoo fi Oboon akkasitti walirraa barachaa akkasii wal keessa socho'aa jira jechuudha. Kanaafuu imalli gara Gullallee godhamu ammallee akkuma xuufe jira. Elemental operation kana fakkaataa jechuudha. Elemental operation ammallee xuufu jira. Sichi gandaaf godina keessaa aanaa keessa dabarree Gullallee irratti imalli godhamu akkasumatti akka xuufe jira jechuudha. Uummanni Oromoo Oboo wajjin barate.